Akkam jirtu barattoota yeroo darbee barnoota saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa 5 waliin jalqabne akkasumallee mootummaa lubbu qabeeyyii kan jedhu waliin ilaallee turre. Sana keessatti bineeldota lafee qabeeyyii kan ta'an 5 tarreessinee kutaa itti aanutti gita qurxummiilee ilaalla jennee addaan kutnee ture. Har'a gita qurxummiilee kan jedhurraa jalqabnaa jechuudha. Gita qurxummiilee yeroo ilaallu, gitni qurxummiileen bineeldota lafee qabeeyyii ta'anii amaloota ittiin beekaman keessaa muraasni egaa qurxummiileen bishaan keessa jiraatu. Akkasumallee qaamni isaanii iskeeliin kan haguugamedha. Qaamni hargansuu isaanii giilii jedhama. Giiliin caasaa opparkulamii jedhamuun kan haguugamedha. Egaa qurxummiilee akkuma beeknu gita qurxummiilee jedhamee kan ramadamu kuni qurxummiileen bishaan amalli isaanii inni tokko bishaan keessa jiraatu, bishaan keessa ba'anii jiraachuu hin danda'ani. Akkasumallee qaamni isaanii immoo iskeelii gogaan qaama isaanii irra jiru kun iskeelii wanta jedhameen kan haguugamedha jechuudha. Akkasumallee sirni hargansuu fakkeenyaaf kan bineeldota sirni hargansuu bineeldota kan fakkeenyaaf kan bineensota adda addaa akkasumallee kan namaa yoo fudhanne sirni hargansuu kan namaa yookiin kan bineensotaa baay'eensaa sombadha jechuudha. Sombaan harganu. Qurxummiileen garuu sirni qaamni hargansuu isaanii maal jedhama? Giilii jedhama jechuudha. Giilii kan jedhamuun harganu jechuudha. Sirni hargansuu isaanii giilii jedhamuun beekama jechuudha. Giiliin kun immoo caasaa opparkulamii jedhamuun kan haguugamedha jechuudha. Giiliin qaamni hargansuu isaanii giilii jedhama jenneerra. Giiliin isaanii kun immoo opparkulamii wanta jedhamuun kan haguugamedha jechuudha. Qurxummiileen bishaan karaa afaan isaanii fudhachuun giilii isaanii keessatti oksijiinii bishaan keessa jiru karaa ujummoo dhiiga isaaniitti fudhachuun kaarboon daayoksayidii qaama keessa jiru immoo bishaan waliin gara alaatti baasu jechuudha. Egaa sirna hargansuu namaa yoo fudhanne namni oksijiiniidhaan sombaan hargana. Sombi sun immoo oksijiinii eessaa argata? Qilleensa keessaa argata jechuudha. Qilleensa keessa oksijiiniin jira. Oksijiinii qilleensa keessa jiru sana fudhachuudhaan sirna hargansuusaa oksijiinii sana fudhatee gara kaarboon daayoksayidii qaama keessa jiru immoo deebisee baasaa jechuudha. Kan qurxummiilee yeroo ilaallu immoo qurxummiileen sirni hargansuu isaanii giilii ta'ee innis maal godha? Giiliin isaanii kuni bishaan akkuma beekamu haayidroojiinii fi oksijiinii of keessaa qaba jechuudha. Haayidroojiinii fi oksijiinii of keessaa qaba jechuudha bishaan. Kanaaf qurxummiileen kun immoo maal godhu? Gara giilii isaanii oksijiinii bishaan keessa jiru sana fudhachuudhaan gara giilii isaanii kanaan oksijiinii bishaan keessa jiru sana fudhachuudhaan gara ujummoo dhiiga isaaniitti fudhatu jechuudha. Oksijiinii bishaan keessa jiru sana. Sana booda kaarboon daayoksaayidiin immoo qaama isaanii keessa kan ture kaarboon daayoksayidii sana immoo deebisanii bishaan isa fudhatan sana wajjin isa oksijiinii keessaa fudhatan sana wajjin deebisanii kaarboon daayoksaayidiitti dabalanii gara alaatti baasu jechuudha. Gabaabasaatti bishaan oksijiinii of keessaa qaba. Qurxummiileen immoo giilii isaanii kanaan bishaan oksijiinii keessa jiru sana fudhachuudhaan kaarboon daayoksayidii qaama isaanii keessa jiru immoo ture immoo bishaan sanatti dabaluudhaan gara alaatti baasu jechuudha. Irra jireessi qurxummiilee hanqaaquu buusuun wal horu jechuudha. Qurxummiileen hanqaaquu buusuudhaan wal horu. Isaanis akkamittiin wal horu jennee yeroo ilaallu qurxummiileen egaa bishaan keessa jiraatu jenneerra. Qurxummiileen kun bishaan keessa yeroo jiraatan kanatti hanqaaquu isaanii sanyiin dhalaa isaanii hanqaaquu bishaan sana keessa buusu jechuudha. Hanqaaquu bishaan sana keessatti erga buusaniin booda sanyiin kormaa immoo bishaan sana keessatti itti dabalama jechuudha. Kana jechuun fertilaayizeeshiniin isaanii fertilaayizeeshiniin qaama keessatti sun ta'in qaamaan alatti ta'a jechuudha. Fertilaayizeeshinii kan gaggeessan qaamaan alattidha jechuudha. Kana jechuun isheen dhaltuun bishaan keessatti hanqaaqti yookiin hanqaaquu bishaan keessatti buusti. Sanyiin kormaa immoo bishaanuma sana keessatti deeme fertilaayizeeshinii achumatti geggeeffama jechuudha. Kanaafiyyuu fertilaayizeeshiniin kun qaama isaanii keessatti waan hin taaneef yookiin qaama isaaniin alattidha kan inni ta'e qaama isaanii keessatti otoo hin ta'in bishaan keessattidha waan ta'eef fertilaayizeeshinii qaamaan alaa jedhamuun beekama jechuudha. Qurxummiileen caasaa fiinii jedhamu qabu jechuudha. Qurxummiileen kun egaa caasaa fiinii jedhamu qabu jechuudha. Caasaan fiinii isaanii kun immoo maal isaan gargaara? Fiinii kan jedhamu kun
Fakkii kanarraa akkuma argitan gara eegee qurxummiileerra kan jiruu fi akkasumallee karaa kanaan kan jirudha jechuudha. Isaanis ittiin socho'uu fi yookiin kallattii ittiin jijjiirrachuuf itti fayyadamu jechuudha. Ariitii ittiin deemanis dabaluuf isaan gargaara jechuudha. Caasaan fiinii jedhamu kuni haala salphaatti kallattii isaanii haala salphaatti akka jijjiiraniif isaan gargaara. Akkasumallee yeroo bishaan keessa deeman sanatti madaala isaanii eeganii sochii saffisa barbaadaniin sochii dabaluu yookiin hir'isuuf kan isaan gargaaru kun caasaa fiinii jedhamu kanadha jechuudha. Egaa qaamni qurxummiileen kun gisni qurxummiilee kun tempireesharri qaama isaanii dhaabbataa miti jechuudha. Tempireesharri qaama isaanii dhaabbataa miti. Amma kan namaa yoo fudhanne tempireesharri qaama namaa dhaabbataadha jechuudha. Innis digirii seelsheesii 37dha jechuudha. Namni tempireeshara qaama dhaabbataa qaba jechuudha. Innis digirii seelsheesii 37dha jechuudha. Qurxummiileen garuu tempireesharri qaama isaanii dhaabbataa miti jechuudha. Ni jijjiirama. Kanaafiyyuu maal jedhamu? Ektootermoota yookiin pooyikiilootermoota jedhamu jechuudha. Ektootermoota yookiin pooyikiilootermoota jedhamuun beekamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo tempireesharri naannoo isaanii dabalu tempireesharri qaama isaanii ni dabala. Akkasumallee yeroo tempireesharri naannoo immoo hir'atu tempireesharri kan qaama isaaniis wajjin hir'ata jechuudha. Kan namaa yoo fudhanne keessi qaama namaa amma tempireesharri qaama namaa 37dha jenneerra jechuudha. Digirii seelsheesii 37dha. Kana jechuun yoo bakkee hin qorre keessi qaama keenyaa hin qorru jechuudha. Inni kun immoo hoomootermoota jedhamuun beekama jechuudha. Hoomootermoota jechuun tempireesharri qaama isaanii kan hin jijjiiramne jechuudha. Ektootermoota kan jennu kun immoo tempireesharri qaama dhaabbataa kan hin taane yeroo qilleensi tempireesharri naannoo isaanii dabalu kan qaamni isaaniis dabalu yeroo tempireesharri qaama isaanii hir'atu immoo tempireesharri naannoo isaanii hir'atu immoo tempireesharri qaama isaaniis waan hir'atuuf ektootermoota jedhamuun yookiin pooyikiilootermoota jedhamuun beekamu jechuudha. Qurxummiileen onnee gola lamatti qoodame innis oorikilii tokkoo fi ventirikilii tokko ta'e qabu jechuudha. Egaa onneen kan namaa yoo fudhanne onneen namaa gola 4 qaba jechuudha. Oorikilii bitaa fi oorikilii mirgaa akkasuma ventirikilii bitaa fi ventirikilii mirgaa jedhee gola 4 qaba jechuudha. Qurxummiileen garuu onneen isaanii lamatti kan qoodamedha jechuudha. Onneen isaanii lamatti kan qoodamedha. Innis ventirikilii tokkoo fi oorikilii tokko qofa qabu jechuudha. Akkasumallee fakkeenya isaanii yoo ilaalle fakkeenyi qurxummiilee tilaapiyaa, shaarkii fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Maqaa isaaniidha. Qurxummiileen akkuma beekamudha. Fakkii kanarratti iji isaanii bakka kanatti argama. Akkasumallee qaawwi funyaan isaanii ija isaanii fuulduratti kan argamu yoo ta'u, afaan isaanii fuulduraan akkasumallee opparkulamiin isaanii asidha. Giiliin isaanii kun opparkulamiidhaan kan haguugamee argamudha. Fiinii fuulduraa fi fiinii palvikii kan jedhu kun immoo sochiif itti fayyadamu, kallattii itti jijjiirrachuu fi saffisa isaanii ittiin eeguuf itti fayyadamu. Akkasumallee fiinii duubaa kan jedhamu kun qoraattii fi lallaafoo kan ta'e kan qabudha jechuudha. Fiiniin eegee isaanii gara dudduubaatti kan argamudha. Kana fakkaataa jechuudha caasaan nafa qurxummii jechuudha. Kan itti aanu gita amfiibiyaanotaa kan jedhudha. Gitni amfiibiyaanotaa amaloota gurguddoo isaanii keessaa bishaan keessaa fi ala jiraachuu danda'u jechuudha. Egaa amfiibiyaanonni kun bineeldota lafee qabeeyyiidha jechuudha. Akkasumallee bishaan keessas jiraachuu danda'u, lafattis madaqanii jiraachuu danda'u jechuudha. Egaa amfiibiyaanonni kun kan isaan ittiin beekaman bineeldota lafee qabeeyyii yeroo jalqabaaf lafatti madaqanii jireenya lafarraa eegalanidha jechuudha. Egaa amfiibiyaanonni kun yeroo jalqabaaf bineeldota lafee qabeeyyii ta'anii gara lafaatti madaqanii jiraachuu kan eegalan amfiibiyaanotadha jechuudha. Amaloonni isaanii muraasni bishaan keessas lafarras ni jiraatu jechuudha. Gogaan isaanii iskeelii hin qabu jechuudha. Gogaan qurxummii iskeelii qaba jennee turre jechuudha. Kan amfiibiyaanotaa kun immoo iskeelii hin qabu jechuudha. Qaamni hargansuu isaanii giilii, sombaa fi gogaa jiidhina qabudha jechuudha. Qaamni hargansuu isaanii kana hundadha jechuudha. Innis
kan qurxummiilee giiliidha jenneerra, kan namaa sombadha jenneerra jechuudha. Kan amfibiyaanotaa garuu qaamni argamsuu isaanii giiliidhaanis ni arganu, akkasumallee sombaanii akkasumallee gogaa jiidhina qabuun ni arganu jechuudha. Kanaafiyyuu kana hundaan arganuu danda'uun isaanii lafarras akka isaan jiraatan, bishaan keessas akka isaan jiraatan isaan gargaara jechuudha. Yeroo lafarra jiraatanitti sombaan arganu, yeroo immoo bishaan keessa jiraatanitti immoo giiliidhaan arganu jechuudha. Sadarkaa jiisaa yookaan taadipoolitti bishaan keessa jiraachuun giiliin argamu jechuudha. Akkasumallee onnee goloota sadii, innis oorikilii lamaa fi ventirikilii tokkotti qoodame qabu jechuudha. Onneen isaanii gola sadii qabaa jechuudha. Kan qurxummiilee kan ilaalle onneen isaanii gola lama qabaa jennee turre, kan amfibiyaanotaa kun immoo gola sadii qabannis oorikilii lamaa fi ventirikilii tokkodha jechuudha. Akkasumallee ektootermootadha jechuudha. Amfibiyaanonni ektootermootadha jechuudha. Ektootermoota jechuun maal jennee turre, tempireesharri qaama isaanii yeroo tempireesharri naannoo gadi bu'u, tempireesharri qaama isaaniis gadi bu'a. Yeroo tempireesharri naannoo isaanii ol ka'u, tempireesharri qaama isaaniis ol ka'a jechuudha. Kanaafiyyuu ektootermoota jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Wal hormaata gaggeessuuf amfibiyaanonni gara bishaaniitti deebi'u jechuudha. Iddoon wal hormaata amfibiyaanotaa egaa bishaan keessattidha jechuudha. Bishaan keessatti wal horu jechuudha. Amfibiyaanonni bishaan keessatti wal horu. Amfibiyaanonni akkuma qurxummiilee fertilaayizeeshinii qaamaan alaa gaggeessu jechuudha. Fertilaayizeeshinii qaamaan alaa gaggeessu jechuudha. Qurxummiileen hanqaaquu isaanii bishaan keessatti hanqaaquudhaan bishaan keessatti fertilaayizeeshinii gaggeessu jenneerra jechuudha. Akkasumallee amfibiyaanonni kun bishaan keessatti fertilaayizeeshinii qaamaan alaa gaggeessu jechuudha. Dhalaan isaanii hanqaaquu bishaan keessatti buuste akkuma qurxummii, kormaan isaanii immoo sanyii kormaa bishaan keessatti yeroo isaan gad lakkisan hanqaaquu sana waliin wal fudhatee fertilaayizeeshinii gaggeessa jechuudha bishaan sana keessatti. Fertilaayizeeshiniin booda immoo micireen uumame gara jiisaatti jijjiirama jechuudha. Fertilaayizeeshiniin booda micireen uumame gara jiisaatti jijjiirama. Fakkeenyi isaaniis fattee, raacha fi kanneen kana fakkaatan yoo fudhanne bishaan keessas jiraachuu, lafarras jiraachuu ni danda'u jechuudha. Warreen kuni fertilaayizeeshinii gaggeessuuf immoo gara yookiin wal hormaata gaggeessuuf immoo gara bishaaniitti deebi'u jechuudha. Lafarratti wal hormaata gaggeessanii. Akkasumallee ala nafa raachaa yoo ilaallu, raachi gogaa mucucaataa fi jiidhina qabu qaba jechuudha. Yoo raacha ilaalle gogaan isaanii mucucaataa kan ta'ee fi jiidhina kan qabudha jechuudha. Akkasumallee lukti fuulduraa gabaabaa fi cimaa ta'e qaba jechuudha. Lukti duuba isaanii akkuma argamu guddaadha, dheeraadha, akkasumallee saaphanaawaa kan ta'edha jechuudha. Inni fuulduraa garuu yoo ilaalle gabaabaadha, akkasumallee cimaadha jechuudha. Cimina qaba jechuudha inni fuulduraa. Funyaan isaanii fi afaan isaanii mataa isaanii irratti argama jechuudha. Kun funyaan isaaniidha, kun afaan isaaniidha. Naannoo mataa isaanii irratti argama jechuudha. Kan itti aanu gita reeptaayilotaa kan jedhudha. Egaa reeptaayiloonni kun immoo bineeldota lafee qabeeyyii ta'anii fi baay'een isaanii lafarra jiraatanidha jechuudha. Reeptaayilota kan jennu kun lafa qabeeyyiidha. Akkasumallee baay'een isaanii immoo lafarra kan jiraatanidha jechuudha. Reeptaayilonni kun muraasni isaanii immoo bishaan keessas kan jiraatan ni jiru jechuudha. Baay'ee isaanii lafarra kan jiraatan yoo ta'u, muraasni isaanii immoo kan bishaan keessa jiraatanis jiru jechuudha. Gogaan isaanii goggogaa fi iskeelii ofirraa qaba jechuudha. Gogaan isaanii goggogaa kan ta'edha. Akkasumallee iskeelii ofirraa qaba jechuudha. Qaamni argansuu reeptaayilotaa sombadha. Qaamni argansuu reeptaayilotaa sombadha. Somba isaaniitiin arganu jechuudha. Fertilaayizeeshiniin qaama keessaa gaggeessuun hanqaaquu sheelii qabu lafa irratti buusu jechuudha. Egaa reeptaayilota kan jennu kun fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessu jechuudha. Amfibiyaanota yeroo ilaallee turreetti, akkasumallee gita qurxummiilee yeroo ilaallee turreetti fertilaayizeeshinii qaamaan alaa gaggeessu isa innis bishaan keessatti fertilaayizeeshinii gaggeessu jennee turre jechuudha. Kan reeptaayilotaa kun immoo fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessu jechuudha. Fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessu, akkasumallee hanqaaquu sheelii qabu lafa irratti buusu jechuudha. Hanqaaquu sheelii qabu lafa irratti buusu jechuudha. Fertilaayizeeshinii qaama keessaa gaggeessuudhaan. Tempireesharri qaama isaanii dhaabbataa miti. Kanaafiyyuu reeptaayilonni ektootermoota jedhamu jechuudha. Tempireesharri qaama isaanii dhaabbataa miti. Tempireesharri qaama isaanii dhaabbataa
waan hin taaneef immoo maqaan ektootermoota jedhamu jechuudha. Reeptaayiloonni kun ektootermoota jedhamu. Fakkeenya reeptaayilotaa keessaa muraasni bofa, lootuu, jawwee, gaararraa, naacha, qocaa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Warreen kun fakkeenyota reeptaayilotaadha jechuudha. Bishaan keessa illee jiraachuu danda'u, akkasumallee lafarra jiraachuu danda'u jechuudha. Naacha fa'a yoo ilaalle bishaan keessa seenanii jiraachuu danda'u, akkasumallee gara lafaattis madaqanii lafarras jiraachuu ni danda'u jechuudha. Warreen kuni kan itti aanu gita allaattiiwwanidha. Gita allaattiiwwanii kutaa itti aanutti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon yeroo yeroon akka isiniif gadhiisnuuf chaanaalii kana subscribe godha. Akkasumallee viidiyoon gadhiisnu yoo subscribe gootan dafee waan isin qaqqabuuf subscribe godha. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e immoo like gochuu hin dagatina. Like godha. Akkasumallee barattoota baay'ee bira geessisaa share godha. Barattoota baay'ee hiriyoota keessaniif qooda. Yaada qabdan kamiifiyyuu immoo komentii irratti nu beeksisaa jenna. Galatooma.